biyya teessanii viidiyoo kana kan laaltan Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa, Afrikaa keessa, Itoophiyaa keessa mana hidhaa teessanii, hospitaala ciiftanii, baadiyyaa teessanii, magaalaa teessanii viidiyoo kana kan laaltan dhiphina ulfaataa keessa kan jirtan, qoromsa ulfaataa keessa kan jirtan, yaaltanii milkaa'uu dadhabdanii, hojjettanii milkaa'uu dadhabdanii, dhukkubsattanii qarshii keessa mana yaalaatti dhume, kallattiin sin harkaa badee gidiraa adda addaan akka kan jirtan har'aa kaasee jireenya keessatti waan haaraatu ta'a. Har'aa kaasee jireenya keessatti waan haaraatu ta'a. Qooda boo'ichaa kolfa, qooda gaddaa gammachuu, qooda duwwaa guutuu, qooda hidhamanii taa'uu hiikamanii deemuu, qooda kassaranii harka maratanii taa'uu hojjetanii buufachuu har'aa booddee Yesuus waan haaraan si argatu. Biyya jirtu ba'aa baattee jirtu dhabi ofirraa, dhabi ofirraa, dhabi ofirraa, dhabi ofirraa. Lammii gidduu kan hin jirre haadha